sagalichi jalqaba ture jedhame. Yeroo kana abbaan ture moo hin turre? Tureera. Maaliif sagalichi jalqaba ture dare? Fakkeenyaaf gaafa anaafis walitti haasofnu amma. Fakkeenyaaf dhiifama gaa sheeka sin nama guddaadha. Maqaa keessa yoon dha'uu baadheeyyuu wanti anaafis walitti haasofsiisu tokko sagalee waan ta'e jira. Otuus yeroo isin cal jettan kana amma sagaleen calliin jedha. Yeroo isin natti haasoftan immoo sagalee wanti anaafis wal quunnamsiisu tokko ni jira. Sagalichi immoo isin keessaa ba'a malee qilleensa kanarra wanti dhufu hin jiru jechuudha. Hayyee kanaafuu maal jechuu barbaadde? Kanaafiyyuu sagalichi isuma keessa jira. Barcuma biraa waan qabatee jirus iddoo dhufu hin qabu. Sagalichi la isuma keessaa ba'aa jechuudha. Otoo amma atotuu nattaasaa jirtu la otoo ati nattaasaa jirtu. Sagalichi isa keessa jiraadhaan jette. Miti? Tole sagalichi isa keessa erga jiraateeti. Sagalichi jalqabatti akkamitti jedhama reema waaqayyootu ture jedhama malee. Lakki ka amma wanti godhamuu qabu. Sagaleen kuni wanti sadiin jiru baay'izawai jechama kun akkaataatti waan tokko ibsamuudha. Ibsuudhaaf waan sana waa'ee fakkeenya ammatti nama tokkotti waa yoo haasaachuu kaate in ibsatta jechuudha waa'ee kee. Baagiraawundiin kee an akkasii iddoo akkasiin dhufe bakka akkasiitiin dhufe maqaan koo Abaluun jedhama sheeka akkasii hojii akkasii biyya akkasii jettee ibsatta. Maariyaanatu ibsate moo sagalee gootu ibsate? Ibsuuf ibsama kun ibsuuf malee fakkeenyaaf waan ibsachuu barbaadde tokko. Sagalee gootu ibsate moo anatu ibsare? Nati ibsate moo sagalee gootu ibsate jettee miti? Otoo ati hin jirree sagaleen eessaa ba'a? Otoo ati hin jirree sagaleen eessaa ba'ee ibsama? Osoo ani hin jirre sagaleen hin jiru miti? Osoo waaqayyo hin jiraanne Yesuus hin jiraatu jechuudha miti yookiin sagaleen sun hin jiru? Isuma jiru sana keessaa sagaleen ba'e. Koy. Otoo waaqayyo hin jiraanne Yesuus hin jiru miti? Otoo ati hin jirre amma sa'aatii kana otoo ati lafa teessu kana hin jirre sagaleen hin ba'u beeki. Sagaleen isuma keessaa ba'e. Achuma keessa jira sagaleen. Tole naa galeeshi. Ani jiraadhu malee sagaleen hin jiraatu miti? Sagalee malee garuu an jiraachuu danda'a moo hin danda'u? Sagalee malee jiraachuu hin dandeessu ati. Maa kunoo cal jedheen ta'a amma kunoo. Ati kootu afurri bakka atama fakkeenyaaf yeroo afaan kee walitti qabattu kana sagaleen hin jiru taanaan baay'izawai jiraachuu hin dandeessu. Sagaleen suma keessaa baay'atu. Kiristoosis immoo dhaggeeffadhu TV keerroo. Cal jedheen sagandee shan taa'ee ture. Farhaan jedhamu si fuuldura jira moo hin jiru? Kunoo caleen jedhan natti himi. Atama xaxxettee otoo ati hin jirre fakkeenyaaf si keessaa ba'a ture mitiire namni biraan sagalee qaba garuu ati sagalee hin qabdu. Kanaafuu ani sagalee malee nan jira miti an jiraachuu nan danda'a sagalee koo malee miti amma jira jechuun dandeessa moo dandeessu Farhaaniin kunoo cal jedhee jiraachuu. Abdalla khalaas bro. Sagalee malee jira lakki duuteetta malee ati jiraachuu hin dandeessu sagalee malee. Hafuurri si keessa hin jiru taanaan jiraachuu hin dandeessu ati. Hafuuraaf sagaleen gargar obboleessa iddoo kana hun qaraaneeti. Ara sirriitti qara'eera. Erga qaraateeti hafuuraaf sagaleen gargar akka macaafa keettu. Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jettani hafuurri kan biraa sagaleen kan biraa abbaan kan biraadha. Saniifuuti ani calyoon jedhee sagaleen koo dhabamullee Farhaaniin jira. Kana jechuun Farhaan of danda'a jechuudha sagalee isaa maleeyyuu. Fakkeenyaaf namni dubbachuu hin dandeenye tokko namni sun hin jira garuu sagalee hin qabu namichi dubbachuu hin danda'u waan ta'eef garuu namichi hin jira. Sagalee malee inni jiraachuu danda'a sagaleen garuu isa malee jiraachuu hin danda'u. No. Amma dhaggeeffadhu la. Hafuurri si keessa jira ammati. Hafuura qabda moo hin qabdu ammati? Waa'ee hafuuraan dubbanne waa'ee sagalee malee sagaleef hafuurri gargar obboleessoo. Sammuun lagaa miti. Sagaleen kan biraa hafuurri kan biraa. Hafuurri kan biraa hafuuraan cal jedhee kun hafuura nama. Atamma gaafa sii ta'uu didu dubbii jammartaan baay'izawai si hordofaan jira. TV qaroo. Ela amma cal jedhee yoo ta'u hafuura qaba garuu sagaleen qabu. Ela cal jedheen ta'a
hafuura qaba hafuuran baafadhee deeffataa jiru nan qaba garuu sagalee hin qabu kun dhaggeeffadhu. Mee amma ati jechuudha dhaggeeffadhu otuu funyaaniin karaa qaama kee hundumaa tuqaalatte du'uu dandeessa hafuura malee jiraachuu hin dandeessu ati. Eeroo waa'ee hafuuraa min dubbadhe maal taate maaliif nama ofitti kolfisiistu sen maqaa guddaa baatattee TV qeeroo Kiristoos jechee sagalee fi hafuurri gargar. Ilaala arrabsootti kaateetta gaalaata arrabsootti kaateetta mala arrabsootti kaa jirta la dhugaa jiru hubadhu. Beekumsa laal beekumsa yookiin beekumsa akkaadaamii hin qabdani yookaan seerri lugan beektani yookaan wangeelan beektan yookaan quraanaan beektani waan addunyaarra hin jirre haasofta an kan haasa'u waa'ee sagalee ati kan haasoftu waa'ee hafuuraa an kan si gaafataa jiru waa'ee sagalee naasaara sagalee dhagaamuun siin jechaara waa'ee hafuuraan dubbanne ati dhiika biraa haasofta si faana mataa dhukkubsadhaare sitti hima malee. Yoo wallaalle nu hubachiista miti nu si hubachiifne miti maa eekkamta. Akkasii hubachiisutti immoo na dhuggeeffadhu kaasi nu hubachiisa sammoo akkasiin jedhe namni kamuu hafuura malee jiraachuu hin danda'u hafuura jechuun cal jettees kan jirudha si faana. An amma cal jedhee hafuura baafachuu nan danda'a. Sagalee jechuun garuu dubbadhee yoo si dhaggeessise dubbadhu malee waan bahuu hin dandeenye tokko. Sagalee jechuun yookaan harka walitti rukuttu malee bahuu hin dandeenye. Waa'ee sagalee sana hin haasa'u jiraan. Sagaleen koo ani dubbachuun koo sagaleen ati dhageessu kun yoo an dubbachuu baadhellee ani farhaannan jira sagalee koo dhaga'uu baattullee. Farhaan meerre naan hin jira meerre sagaleen isaa dhagahamu sagaleen isaa hin jiru malee inni jira jetta. Waa'ee hafuuraa miti. Kanaafuu sagalee malee farhaan jiraachuu danda'a. Sagaleen garuu farhaanii malee jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu Iyesuus Waaqayyo malee jiraachuu hin danda'u. Waaqayyo garuu Iyesuusin malee jiraachuu danda'a jechuudha. Kun akkas. Lammaffaa wanti si gaafadhu sagaleen sun nama foonii ta'ee nuun jedhamti lakkoofsa 10 irratti. Amma nama fooniitti hin darbine amma jalqaba waan hundumaa dura sagalee ture dhaggeeffadhu waan hundumaa kana dura lafti kun otuun uumamin sagalee ture. Waan hundumaa dura gaafa jettu Waaqayyo duras hin ture? Lakki. Waan hundumaa dura sagalee ture maal waan hundumtuu koo ergasiiti kan inni uumame. Waaqayyo ergasii uumame? Sagalichi waan hundumaa dura ture sagalichi immoo ofii isaa Waaqayyo bira ture. Waaqayyo sun eenyu? Waaquma kaakunoo waaqa siin jechaa irra miti. Ikkoo waaqa isa kamii siin jedhee? Waaqa tokkichuma isa kana. Waaqa tokkichuma isa kana. Waaqi biraan hin jiru baay'isa wayi. Ilaa kiristaanonni asirraa kiristaanonni kana ilaa yoo wal arrabsuutti dhufama malee kiristaanonni hordofaa jiran amantaan musliimaa irra jirus hordofaa jira. Ilaa jammara sagalee ture sagalichi waaqa bira ture sagalichi ofii masaa Waaqayyoon ture. Akkuma sila sitti dubbadhe hafuurri si keessa jira laa. Hafuurri si keessa jira mata hafuura malee jiraachuu akka hin dandeenye anis atis walii gallee jirra. Dhaggeeffadhu. Waca keeti waan mati jettu afradhu tole ishee. Sagalichi jalqaba ture sagaleen sun immoo Waaqayyo ture akkasimi bakka sagaleen sun Waaqayyo ture mee? Waca jechuun maal jechuudha? Jechuunis maatii iyyaa jirtu fudhadhee jedhee. Maaliif maal yoon iyyee rakkina maalii qabaatti? Iyyaa fi haasaan nu irra rumaa wal fudhata. Bakka iyyaa miti jechuuf maaf hin jedhee rakkoon qaba akkan jedhee la. No. Dhaggeeffadhu kaa TV qeerroo amma ishii dhiise waa'ee keenya dhiise akkan siin jedhan sagalichi Waaqayyo naan jetteetta miti? Sagaleen sun Waaqayyo jetteetta. Sagaleen sun Waaqayyo ilmaati moo Waaqayyo abbaati? Amma wanti godhamuu qabu. Obboleessa gaaffis gaadhe sagalichi Waaqayyo ilmaa moo Waaqayyo abbaati? Waaqayyo tokkuma. Waaqa tokkuma. Kanaafuu Waaqayyuma isa tokko sarratti dhufee nama foonii ta'e. Nama foonii jechamaaf jedhame malee nama foonii nama fuuraa waan ta'e hin jiru. Jammara sagalee ture sagalichi Waaqayyuma tokkuma. TV lakkoofsa 10 irratti sagalichis nama foonii ta'e jedhe. Waaqayyos tokkichi sana dhufee nama foonii ta'e. Lakkoofsa 14 fi 15tti maa dabartaati kanarratti waliin gallu kanarratti waliin gallu. Walii gallee bar walii gallee dabarra akkan siin jedhe. Erga kana walii gallee jammara sagalee ture sagalichi Waaqayyo bira ture inni ofiidhuma isaayyuu Waaqayyoon ture. Bakka ofiidhuma isaa ofii masaayyuu Waaqayyoon ture kun maal kanatti maal dabarree haasofna itti fufne. Kanatti waan dabarree haasofnu sitti moo? Ofiisaa Waaqayyoon ture suni Waaqayyo abbaa moo Waaqayyo ilmaati? Waaqayyo tokkuma abbaaf ilma isaa maal gootati Waaqayyo tokkuma. Waaqayyo abbaaf ilma jettee naman jechuudhaati.
bakka already jechamaaf jedhamanni waaqayyo abba waaqayyo ilma jechamaaf jedhama malee waaqayyo tokkuma of ibseera ishii waaqayyo eenyummaa isaa of ibseera asirratti. TV meessuuta jedhe ati waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluu jettee amanta moo namantu? Waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluu jechamaaf hin jedha malee waaqayyo tokkuma waan gadi dabarree olitti dabaluu hin qabnu. Waan itti namanne cal jettee jetta waaqayyo ilmaan jiru jira moo hin jiru? Atamagaa ati waaqayyo ilmaa jira moo hin jiru siin jedhan. waan tokko na hubadhula waaqayyo tokkuma asirratti waaqayyo tokko saa ta'u lama saa ta'u siin gaafanne lama moo tokko siin jedheeraan hin jenne maaliif isin jettee hiita waaqayyo ilmaa jira moo hin jiru? maa dheekkamtaati? Inni eekkamne bara akkan siin jedhe waaqayyo dheekkamaa jirta already dheekkamaa jirta sheeka maal nama guddaa mineeti dhaggeeffadhu malee ani dheekkamaa jiru akkan siin jedhe waaqayyo ilmaa jettee namanta moo namantu? Waaqayyo ilmatti maa gad dabartaati? Ati waan ati argachuu barbaaddu deemtu beeka laal. Ilmi gad ergatee waaqayyo abbaatti ol baaqoy waaqayyo abbaa jira itti namanta moo namantu? Dhaggeeffadhu. Waaquma tokkottiin amanaan. Ibi tokkotti amanii ani sadiitti amantoomii siin jedhe waaqayyo abbaa jedhamu jira moo hin jiru siin jedhan. Siin jedhe kaa waaqayyo abbaadha already waaqayyo abbaadha. Tole waaqayyo abbaa jiraami? Tole waaqayyo ilmaa jira moo hin jiru? Dhiifama konneeshiniin kun irratti cufaa jira dhugaa rabbii baay'ee abdoo wajjin ilaa. Abdii baay'een barbaadaan. Gaafa dhukkofana deebisi rakkoo qabu darbii. Chaarjerii ariifadhu. Waaqayyo ilmaa jira moo hin jiru? Amma jira jechaaf hin jedhasa. Qoqoy jechaaf hidhiisa amma waaqayyo abbaa jira jenneerraa waaqayyo ilmaa jira jenneerra. Tawwalame. Waa barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye tokko maaliif nabiyyi godhee erge oona Muhammad jennaane warri mushrikoota by that time yeroo sanitti jarri kun warra barreeffamaa wal dorgoman turani. Warra barreeffamaa wal dorgomanii namni akka isaanitti barreessu hin turre warra Qureeshota keessatti. Walaloodhaanis haa ta'u barreeffama biraa keessattis. So namni nu caalu hin jiru osoo jedhaniiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'aana jarri barreessuu fi fiduudhaa hin dandeenye fidanii dhufan gara isaaniitti. Inni kaani innoo barreessuu dubbisuu hin danda'u kun falfaladha malee jedhan. Inni kaani innoo dubbisuu barreessuu hin danda'u kun seexaanarraa barreessa maleeyyuu jedhan. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wamaa huwa biqawli shaa'ir jecha walaleessaas miti. Jecha shayxaanas miti. Taqawwala bihi shayxaan jedhaniinnaan lakki kun kan shayxaanas miti jedhe. Kan falfalaas miti jedhe. Maal jenna jecha Rabbii subhaanahu wa ta'ala ta'e. Wanni Rabbii sana godhe maalinni namoonni kun erga Nabi Muhammad barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye Rabbuma biraatii irra bu'e jedhanii akka namoonni amanuu danda'aniif. Yoo akka namoonni fudhataniif raajummaa isaa. Kanaafidha maal jedhe yoo dhuguma isin barreessitoota taatan isin warra barreessitoota taatan mee Quraana kana kan fakkaatu አንተን ቀሱ ባለምቱ ተባሉ ማምጣት አልቻሉም። ጀሪ በሬሱ ድብሱን ኢሱን ኢሳኒ ሰበቤን ኢሳቲ ራጂዳ ኩን ኢሳኒ ራጂ ቁርአን ኩን በረበራ ራጂዳ ዋን ቁርአን ፈካቱ አጋራ ነምኒ ፊዴ ተኮን ጅሩ ፊዱለ እንደንደው ጀቹ ይገላ ጋፊ ለመታን ኮይሞ ሱሚኛቺ ፈመኒ ዱአኒ ጀለማ kuna ugaadha miti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summiidhaan hin duune. Nabi Muhammad gisee tokko jaartii Yahudaa tokko re'ee wayii qaltee nyaachisuuf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barattoota isaanii wajjiniin fudhatanii nyaachuudhaaf gaafa jedhan barattoonni isaanii garbaan wajjiniin jiran nyaatanii battaluma sanatti du'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foon sana fudhatanii yeroo jarri afaan keessa kaawwatan nan nyaatiin ani summaadha yookiin summiin na godhamtee jira nan nyaatiin jettee asittis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyummaa isaanii beeksisuudhaaf nabiyyummaa isaanii sagalee koo fagoo jira jamaa nagaamu sagalee lafarra waan hin kaafne fakkaata ammoo በደንብ ነው የሚሰማው ግን
Ishi. Tole. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaartiin sun silumayyuu kan fiddee fi Yahudittiin suni yoo nabiyyi taate rabbiin kee kanarraa najaasi baasaa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa waan kana ta'uusaa summiin kun itti himtee nan nyaatiin jette foon sun ani summaadha summiin natti godhameera nan nyaatiin qaba jettu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eenyu akka itti godhe gaafa baran niititti sana waamanii gaafatan. Maaliif kana goote jennaan yoo nabiyyi taate dhuguma irraa haftaa. Yoo nabiyyiin taane immoo duutee nurri sirraatti tagalaagalla jedheen godhee jetteen qoricha san. Yaal nabiyyi kaadonk moote እንገላገላለን nabiyyi ከሆንክ ግን ጌታ ያድንሃል rabbiin kee si baasa kanaafan silaaluuf jedhee nabiyyi ta'uu kee fattanuudha kan godhee jette kun mu'jizaa isa jalqabaati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qorichitti godhamee nyaachuuf gaafa afaan kaatan nan nyaatee summii nag godhameera jettee foon sun dubbachuun raajiidha ni tokkoffaa. Lammaffaa Yahudaan sunuu nabiyyi ta'uu isaanii arragaaggatuu isaanii. Sadaffaa battaluma sanatti sahaabonni du'anii isaan garuu hin duune. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana booda waggoota hedduu turaniiti. Dhukkuba wobaadhaan yookiin dhiifama sagaleen nagaama. Ijoo deemteen jira na bilbilamee ture saniif. Okay. Saniif sanbooddeedha dhukkuba kanaan du'ani malee sanaani miti kan du'an. Dhukkubni isaanii sababni ittiin du'an kan biraadha. Garuu ta'athirri yeroo sanaa hin jira. Hin jira ta'athirri fakkeenyaaf namni wayii qoricha dhugee haa jennu. Hin duune garuu. Hin duune. Guyyaa sana qorichi inni nyaate sun yookiin qorichi inni dhuge sun yookiin hagee coggaarraasaa yookiin turuusaa yookiin waan teessaa tuqeeraa jennu. Ta'athirri dhukkubni sun garuu hin jira nama sanarra. Dhukkubni sun nama sanarratu jiraatuti garuu kan inni du'e. Maybe adagaa makiinaatiin du'e ta'a. Dhukkubni sun na dhagaamaa jira jechuun sanaan du'e jechuudha miti. Yookiin makiinaa dheetaa yookaan dhukkuba biraa qabee du'e ta'a. Takkaa fayyaadhuma isaa du'e ta'a. Isinii galee soo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'athirri gaaf sanaa qoricha nyaachu sun xiqqoo dhukkubni sun itti dhaga'ama. Garuu gaafa ittiin du'an wanti jarri du'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhukkubni ittiin du'an dhukkuba wobaa ho'aan kan jarri du'an jechuudha. Saniifuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summii sanaa miti kan jarri du'anii jechuudha.